nan gaddan ijoollee laga jirtuuf ittiin milkoofne. Ajajaa olaanaa Abaa'uu Waboonii Marroo Dirribaa dirreerraa ka'ee Tanzaaniyaa deemee araaraaf fedhii guddaa akka qabu agarsiiseera. Marroon kan inni dhaqee wanta irratti walii galan sana mallatteessuudha. Fakkeenyaaf miseensumti waraanaa dhiyoo kana Haacaaluu kan jedhamu harka kennatee galee mana hidhaa keessatti ajjeefame kan jedhu torbanoota dura miidiyaa irratti haasa'amaa ture. Gootummaan laga jiru sunis mootummaa keessa jiru sun otoo walitti dhufe akkam ta'a? Adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n yeroo darbe tokko pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf xalayaa barreessan tokko keessatti nageenya Oromiyaaf irratti mari'annee akka nagaan bu'u gochuu qabna. Kanaafuu waliin haa mari'annu jedhanii xalayaa barreessanii turani. Unuma waliin dubbatan. Isa waliin dubbatan kana daffaranii uummatatti gadi ba'anii dubbachuu maaltu akka isaan cinqus hin beeku. Warri Oromiyaa duwwaa beeknaa jedhan sun baduu qabu jedheen itti namanu. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ijaare Oromoodha. Ofitti muu qabna. Minilik ni ijaarre. Itoophiyaa Oromootu ijaare jenna yoo ta'e ijaarsa Itoophiyaa keessatti badii Oromoo irratti raawwateef Oromoomatu itti gaafatama jechuudha. Namni akka Oromootti yaadu akka Itoophiyaatti yoo yaade Oromoo seef godha. Inni sun cufameera galmeensaa. Situ cufa bar. Amma goota dirree lamaan irratti utuu wal loluu wareegame gareema keenya keessa isaan kana lamaan goota jennee fudhachuutu nu rakkise. Ate beelu wajji waan shaayii dhugdeef diina waliin jenna. Mootummaan Itoophiyaa kun beekamtii kennee fi sanaaf dhiifaman gaafataa yookiin immoo beenyaan kaffalaa. Oromoon garboomeera kan jedhamu ani yaada kanan qooddadhu. Inni ajjeese Hacaaluu inni du'e Hacaaluu nu harkaa ta'e bara. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya kallattiidha. Qophii keenya kallattii har'aatiinis akkuma baratametti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'a ammoo Jeneraal Haayiluu Gonfaati. Jeneraal Haayiluu Gonfaa akkuma hordoftoonni keenya hedduun beektan siyaasa Oromoo keessatti hirmaannaa adda addaa taasisaa kan turanii fi ammallee kan itti jiranidha. Ammaan dura raayyaa ittisa biyyaa keessatti qooda kennaa turanii boodas gara adda bilisummaa Oromootti makamuudhaan jijjiirama boodammoo jijjiiramicha tumsuu fi mootummaa kana keessattis qooda qabaachuudhaan amma miseensa mana marii bakka bu'oota uummataati. Har'a keessummaa keenyadha. Kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti dabarraa haga xumuraattiin waliin tura. Jeneraal baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdu. Keessummaa keenya taatanii akkasumallee waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif baay'ee guddaa godheen isin galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaatiin. Mee gaaffii ka'umsaa akkuma naa ta'uu fi har'a qabsoon Oromoo sadarkaa kamirra ga'eera jettanii yaaddu waan keessa dabartaniif haala amma jirtanii dhaabbattanii yoo ilaaltan qabsoon Oromoo kun eessa ga'eera maalirra ga'eera jenna. Egaa qabsoo Oromoo walumaa gala xiinxaluun dura wanti hundumtuu dursaaf duuba qaba. Isa bara kanaa caalaa isa bara kanaa turre bareeda ture otoo hin ta'in ida'ama achi as dhufaate qabsoon Oromoo wal harkaa fuudhinsa yaada wal harkaa fuudhinsa aarsaa wal harkaa fuudhinsa waadaati. Sanarraa ka'eeti cimmisa sanatu dhufee amma akka galaanaa ta'ee sadarkaa iddoo garagaraa bittinnaa ture amma gara jaarmiyaa argachuutti. Jaarmiyaa isa hoogganu qabsoo hoogganuu danda'u. Jaarmiyoonni kun jaarmiyoota akka harree wal fakkaatan otoo hin ta'in yaada garagaraa qaban galiin isaanii garuu saba isaanii kan maqaa dhahatan. Inni kun mataa isaatiin ka'umsa yaada fedhanuu haa qabaatanii jaarmiyaa ijaarratanii qabsaa'uun dura dhuunfaarraa jalqabee achiin jaarmiyaatti ce'ee achi immoo jaarmiyaa garagaraa ta'ee jaarmiyaan garagaraa irraa immoo amma gara yaada luucca'uutti dhufeera. Dhimmichi dhimma jaarmiyaa ta'uu afeerama. Guddina qabsoo Oromoo yoo na gaafatte dhimmichi dhimma sabaa, dhimma waloo, dhimma egeree, dhimma dhalootaa ta'eera. Jaarmiyoonni kana wajjin of luuccessan, of sirreessan, xiinxala kana hubatanii fi guddinaa fi hubannoo saba kana hubatan uummata wajjin sagantaa isaaniis, eenyummaa isaaniis, mul'ata isaaniis warri sirreessan uummata wajjin deemu jechaadha. Kanaaf qabsoon Oromoo eessa jiraa, eessa sadarkaa kam ga'e kan jettu
sadarkaa dhuunfarraa ka'ee jaarmiyoota siyaasaa garagaraatti uummate jaarmiyoota irraa amma gara ofiin qabsoo isaa uuffachuutti deemeera. Qabsoo sabaa, qabsoo waloo namuu kan harkaa fuudhuu hin dandeenye abbaa dhimmaatti ta'eera jechuudha. Kanaatiif qabsichi sadarkaa kana ga'eera jedheetan yaada. Sadarkaa qabsoo uummanni abbaa itti ta'e irratti jaarmiyoon maal godhuun inni ajandaa biraati. Garuu abbaa argateera jechuu barbaade. Abbaan isaa uummaticha ta'eera jechuudha. Ta'eera. Haa ta'uti biyya kana keessatti gaaffiin Oromoo maalidha jennee hubachuu dandeenya. Isin akkamitti hubattu gaaffii Oromoo gaafa jedhamu yookiin immoo qabsoon Oromoo kun gaaffii akkamii milkeessuuf eegalame akkuma waliigalaatti maalidha gaaffiin Oromoo biyya kana keessatti? Gaaffiin Oromoo naashuraalidha. Uumama. Kan namni itti yookiin itti kennu irraa fuudhu otoo hin ta'in uumamaan kan qabu sana sarbamnaan gaaffii kanatti gale. Kana jechuun maa inni akka sabaatti uummanni kun eenyummaa isaa eeggatee jiraachuu barbaada. Eenyummaa isaatti akka bu'an, eenyummaan isaa akka sarbamu, maalummaan isaa akka tuqamu hoolistik karaa ta'een eeggachuu barbaada. Tokko kana. Safuu, safeeffannaa, eenyummaa, abbummaa barbaada. Lammata biyya isaa irratti abbaa ta'uu barbaada. Biyyi isaa ennaa jennu tokko bakka itti dhalateedha. Bakka marra qubateedha. Lammata poolootikaalii guddina isaa wajjin kan madaalu immoo abbummaa kan gaafattu jira. Abbummaan daangaa hin qabu. Abbummaan yaadama. Yaadamni Oromoo tokkoffaan ka'eetti dhalate, biyyatti dhalate, waan irra jiru kunuunfachuu, abbaatti ta'uu irra jiraachuudha. Inni lammataa immoo yaadama isaa kanarraa ka'ee akka isaaf malutti nama wajjin jiraachuudha. Nama wajjin jiraachuuf nama sana wajjinis abbaatti ta'uu qaba. Itti gaafatamatti irra jira jechaadha saba kana. Kana jechuun maa inni ollaa qabna. Ollaa wajjin wal kabajaan, ulfinaan, abbummaa biyyummaa qooda gahee isaatiin jiraachuu kanaadha kan inni barbaadu. Gaaffiin isaa inni biraa. Biyya isaatti abbaa ta'uu, naannoo isaattis abbaa ta'uu lama. Tokko biyyuma isaatti abbaa ta'uudha. Lammata naannoo isaatti abbaa ta'uudha. Addunyaa wajjin jiraanna waan ta'eef. Biyyi isaa sun kamidha jechuu dandeenya? Biyyi isaan sun waan difaayin ta'ee dhumeera bara. Biyyi isaa bara akka biyyaatti yoo fudhatte Itoophiyaadha. Itoophiyaatti abbaa ta'uu qaba. Kanan nurraa mala. Inni lammataa immoo kritikaal kan ta'ee fi dura teessuma akkuma jette daljeetti Oromiyaadha. Oromiyaatti abbaa ta'e kan saate abbaatti ta'uu miti. Oromiyaan kan saate. Biyya kanatti immoo abbaa ta'a. Eenyu wajjin? Kan biraa wajjin. Isa kan saati inni kan biraa abbaa wajjin itti taataa jechuudha. Gaama gaaffii abbaa biyyummaa kan jedhu yeroo baay'ee qabsoo Oromoo keessatti inaasa'ama. Abbaa biyyummaa gaafa jedhamu garuu akka itti ibsamu biyyi sun Oromiyaa akka taatettidha kan ibsamu. Isin isa kan akkamitti ilaaltu? Biyyi kun Oromiyaadha malee Itoophiyaa miti kan jedhu jira seenessa qabsoo Oromoo keessa. Egaa seenessa akkasii kana sila siin jedheera. Qabsoon kun kan sabaa ta'eera, kan paartii irraa baheeraa jenneerra. Amma waa'ee paartii siyaasaa yookiin mul'ata yookiin galii paartii siyaasaa kaafna yoo ta'e paartiin siyaasaa ajandaa kana qabatan jiru. Maaliif qabatan jettu? Gaarii godhan. Uummanni harkaa fudhannan jechuudha. Sadarkaa sanarra ce'eera guddinni siyaasa Oromoodha. Akkuma siin jedhe dura Oromoo kanaatu Oromoodha jechuudha kan ture. Dammaqsuu. Eegas immoo biyya isaa beeksisuudha. Biyyi isaa Oromoo ta'uusaa namni amma Oromoo ta'ee biyyi koo Oromiyaa miti ganaa Oromiyaan jedhamtu eessa jedhee namni yaafatu hin jiru. Difaayin. Qabsoo isaatiin, qabsoo ijoollee isaatiin dhugoomeera kun. Qabsoon abbaa biyyummaa yookiin Oromiyaa malee inni kan nuun ilaalu kan jedhu sun sagantaa siyaasaa paartiiti. Kan warra paartiiti jechuudha. Jarri kun adeemsi isaanii sirriidha moo sirrii miti dibeetii paartii gaafata. Akka Oromootti garuu maajoritiin kan itti amanu
maajoritiin kan fudhatu biyya isaa kan saati dhuunfateera gumaacha yookiin aarsaa qabsoo ilmaan isaatiin argateera. Isa argate kanatti immoo seef gochuudhaaf biyya kanatti sabbaa ta'uu qaba. Kanaan nurraa mala nuti maajoritiidha biyya kana keessatti. Biyya Itoophiyaan jedhamu hin jiru Oromiyaa malee yookiin kanaaf hin qabsoofne kan jedhamu tokkoffaa seenessa keenyas sirreessuun nurra jiraata jedhee tayyaadha. Kun dibeetii biraati in fact. Amma maajoritii ta'uusaa ilaalchi biyyi keenya Itoophiyaa kana irratti abbaa ta'uu qabna kan jedhu maajoritii ta'uusaa akkamitti beekuu dandeenya? Yaadama. Maajoritii kan si godhu yaada. Maajoritii taatee yaada maanoritii yoo qabatte ati maanoritiidhuma yeroo hunda. Kan maajoritii si godhu yaada malee akka namni tokko jedhu maateraalii miti. Bal'ina lafaa miti. Yookiin guddina uummataa miti. Inni galii tokkodha. Yaadama ati qabduudha. Yaadama ati qabdu namni horii baay'ee horuu barbaadu foonaa yookiin mooraa bal'aa ijaara. Duruma yaadamni isaa. Maaliif yaadamni isaa horii baay'ee qabaa bara 100 yoo qabaate kana keessaa 50 dhalawoo ta'e bara dhuftu horiin 150 ta'uuf deemu. Mooraan kee akkasii jechuudha. Yaadama kun. Akka Oromootti biyya qabna yes Oromoodhaan kana bira kun in guddan namoon in guddan akkamitti guddan biyya kana qabanneet biyya kana wajji yaadama biyya kana gabbisneet innaa tokko seenaa Oromoo sirnaan beekuu qabna gada jaarraa 14ffaa 15ffaa 16ffaa maaltu ta'aa ture Oromoon akkamitti amma bal'ina amma kanarra gahe nama ajjeesuun nama buqqisuun nama ndarmaayin gochuudhaan otoo hin ta'in yaadamaan bal'anne doktiriinii guddachuu doktiriinii waloo maati kan kanaan nu gahe eega jaarraa 16ffaa booda sirni gadaa keenya sun anqachaa haphachaa fi yaadamni sun waan biraatiin wal makaa'een eega dhufee booda yaadama nama biraa finnee asitti guddifachuu barbaadne. Yaadama warra weesternii haa ta'uu, yaadama warra biyya kanaa haa ta'uu, yaadama warra nugusootaa haa ta'uu, isa finnee waliin magneet, isa sanas ta'uu dadhabne, keenyas ta'uu dadhabne walanqatteetti uummanni maajoritiin gara maanoritiitti yaaduutti gale. Kanaatiif jaarraa sana keessa kan godhamaa ture haayilii dimokiraatik karaa ta'een. Addunyaanuu kan irraa fudhachaa turteen biyya kan walitti qabu uummata kan walitti qabu daandii guddinaa kan agarsiisu ilaa fi ilaamee kan of keessaa qabuun guddachaa turre. Isa sanarraa sharafnee amma gad of xiqqeessuu hin qabnudha. Amma yaada kana erguma kaasne irratti yoo haasofnee dabarre gaariidha jedheen amma fakkeenyaaf isin yeroo ibsitanii yaada Itoophiyaan biyya kootu jedhu kanatti guddanneerra kan jedhudha yaadi keessan. Akkas. Garuu immoo Oromiyaan kun yoo biyya walaba taatee of dandeessee biyya mataa ishee taatee dhaabbattee xiqqeenyadha jechuu dandeenya biyya ta'uun biyya of danda'anii biyya ta'uun akkamitti xiqqeenya ta'ee Itoophiyaa kan ammoo kan kootu jedhanii yaaduun akkamitti guddina ta'ee kan jedhu tunu kaastan. Sammuudhuma namaa ilma namaa keessatti uumama ilma namaa keessatti ilmi namaa waan guddaa yaada. Daa'ima miti Oromoon yaadama siyaasa seenessa daabboo guddicha tokko as keessee muraa tokko cinaa geessee guddichi kun nan barbaachisu cinaa kana ishii xiqqishoo kana ishii muramte kanatu anaaf mala eenyuuf dhiifta sana. Garuu daabboo sana kan tolches suma kan irraa tolfames suma isa guddicha sana namaa kennite ishii xiqqootu kooti jechuurra waani tokko jecha Oromoo tokkos dagachuun nurra hin jiraatu. Oromoon kan jedhu keessa kan akka taane keessaa fi sirna gadaa keessattis as argachuuf gama gaafadhu jedha. Kun seenessa Oromoo jaarraa 16ffaa keessa. As argachuuf gama gaafadhu jedha. Maaliif jedhama akkas?
kuni ideoloojiidha. Kun doktiriiniidha. Kan kee kan hin taane gaafadhu jechuu miti. Already kuni keeti. Kan kee irratti. Akkan sila siin jedhe wajjin guddachuu qabda. Wajjin guddachuuf nama sana wajjin negotiate gochuu qabda. Isaan dhufanii gaafa nu gaafatan lakki kun keessan miti kooti iddoon koo kanaadha jechuurra inni was gaafata. Kun sirna siyaasaa keessatti waanuma jiru. Isum kan hojiirra oolchuu dadhabne akka Oromootti bara. Amma yaadi keessanii yoo Itoophiyaan kun kan kooti yoo jenne yoo xinnaate Oromiyaan dhabnuudha. Yoo xiqqaatee miti. Inni kunuu hin dabalannaadha. Amma bara Oromoo alatti gagganne irra jiran. Amma waa hundumaa miidiyaa kanarratti gadi baasnee waan konsaamshinii amma gadi hin dhiifnu. Oromoon bar asii amma argeessaatti jira jara keenya. Rabbiin haa galatu warra kana dura akkasitti yaadanii nu bal'isan. Asiin amma Bombaasaatti jira. Uummata amma kanaa alatti dhiiftee kun yaada kun kennaadha bar potenshaaliidha kun. Poteenshaalii Oromoon qabu mooraatti mooyyee tokkotti hin naqin. Amma nuti biyya kana keessatti waan sadiin Rabbi uumee nuu kenne. Hooggannoonni keenya kana dura turan, hayyoonni keenya kana dura turan nu gonfachiisan keessaa waa sadii naannoo kanatti abbaa akkatti taanu nu tolche. Tokko akka sabaatti nu baay'ise. Maajoritiidha Itoophiyaa keessatti. Sabni kabuu akka Oromoon ta'an har'um ka'ee maajoritii ta'uu jedhe hin danda'amu. By default nuti maajoritiidha. Lammata. Center of gravity siyaasa biyya kanaa jidduu nu kaa'e. Geolocation biyya kana keessatti. Amma qarqarri wayii amma fe'ee yoo achi ta'e Itoophiyaan uumamaa sheek hin taatu. Oromoo yoo ani godhe sheek taati biyyi kun. Kun potenshaala. Waan gadheef itti fayyadamuu hin qabnu waan gaariif itti fayyadamna kana poteenshaalii kana. Sadaffaa dinagdeen nu badhaase. Nu singaa nama biraa singaa. Yaadama keenya ittiin hojiirra oolchuudhaaf. Namni tokko nama tokko daldaaluu ka'u bar tokko yaadama isaa qabaachuu qaba. Kaapitaala isaa qabaachuu qaba. Yeroo itti qabaachuu qaba. Beekumsa isaa wajjin. Siyaasnis kanuma waan biraa miti. Kanaatiif naannoo kanatti ani maajoritiidha jechuun maaltu qarqara isa kamiin jiraan qoollifadha. Namni otoo si barbaadu nam barbaadiin maa jetta. Kan inni si barbaadu sitti fayyadamuuf yoo ta'e diduu qabda. Waliin guddachuuf yoo ta'e koottu jechuu qabda. Abbaan gadaa jalqaba amma marsaa gara 80 eegee jira miti gadaan. Abbaan gadaa jalqaba yoo as bulche territorii ishii kana inni ittaanu sachuman bulchu. Inni ittaanu seenaa keenya sirriitti beekuu difaayin gochuu qabna. Inni ittaanu achi siqee bulcha. Horii horaa waan ta'eef. Inni sarkaa fuudhe already kun seef ta'eera bara. Itti siqee bulcha. Hammataadha kan jennu isa kana bara. Oromoon hammataadha kan jennu negotiation paaworii qaba. Negotiation paaworiin keenya potenshaaliin keenya kan sila siin jedhe sana. Ijaa kanaatiif ennaa waa tokko yaadama tokko yaadnu guddina siyaasaa kan kaleessatti yaadne sun sirriidha. Okay. Ka'umsa ka namni tarkaanfachuu qaba miti. Tokko tarkaanfattee lammata itti butta. Yoo humna immoo qabaatte hin sussukta. Yoo inni sana caala qabaatte hin fiigda miti. Waa tokko qaqqabuuf. Siyaasni keenyas akkasii. Hedduun kaleessa sirbaa olletti sirbaan oolu. Dura Oromoodha jenneen. Oromoo ta'uu qaba jedhan beektonni keenya. Ani Oromoo miti waan jechaa tureef. Dhaa jedhe. Good. Succeed goone miti. Ittaansinee Oromiyaa jedhamtu jira jedhame. Oromiyaan jirti jedhame. Oromiyaa uumnee ati Oromoodha jennee deebinee barsiisuu qabna. Sanarra kunne miti. Aarsaadhaan. Oromiyaan uumamte miti. Akkam sadarkaa kam geessee isaa dhiifnu warra siyaasaati. Deebinee Oromiyaan jedhamtu kana jedhamtee amma sin barsiisuu qabna. Ittiin barattanii guddatan.
siin barachuu kan qabdan waan biraati. Itti dabala. Waan biraa sana mee nu ibsa. Wanti biraa sun guddina keetii kan wal madaalu yaadama siyaasaa guddisachuu qabna. Progress, dynamism siyaasni. Kan kaleessa concludes goote sana seef gochuudhaaf isarratti waan dallaa ta'u, isarratti waan gabbisa ta'u, isarratti waan sii dhugoomsu yaadama fiduu qabda. Ani kaleessa ganda koo keessatti ganda dhaladhe. Aanaan koo kana jedheen ilma abbaan koo na barsiise. Aanaa biraa deemee yoon arge immoo ani ijoollee koo lakka aanaa kana duwwaa miti. Aanaan itti aanus hin jira jedheen barsiisa. Ati immoo ani san si barsiise sana kan biraas jira jettee na barsiisuu qabda. Maaliifi waan seef ta'e irratti maa yeroo fidna? Waan dhume irratti isa sana akkamitti guddifnaan irratti mari'achuu dandeenya. Isa sana akkamitti gabbifnaan irratti mari'achuu dandeenya. Yaadama garuu yaadama istaak ta'e. Siyaasni garba ciisaa miti. Hin tortoru. Bishaan yaa'uudha siyaasni. Fireeshiidha yeroo hunda. Siyaasni garba ciisaa ta'e yookiin kuree tokko ta'e waan hundatti itti galaa achumatti tortora achumatti wal tortorsa. Siyaasni garuu bishaan fireeshiidha yaa'a. Amma bakka dhaabbanne kana dhaabbannee bal'ifnee yaaduu qabnaa bal'ifnee qabachuu qabnaadha. Iddoo geenye isarratti maa wal lolla? Waan argarree irratti maa wal lolla? Keessaa dhufe amma wal lolli kun yookiin immoo yaadaan akkasitti wal falmuun kun dhimma amma kaasne kana irratti keessumaa dhimma Oromiyaa fi dhimma Itoophiyaa waan jedhamu kana irratti wal falmiin kun bu'uurri isaa maalidhaati jettanii amantu isin akka muuxannoodhaan isaa ta'uu haala amma keessa jirtaniinis. Yaadamni kun waa lamarraa dhufa. Tokkoffaani iliitota Oromoo irraa dhufa. Iliitonni Oromoo waa tokko karoorsaniiru. Fixed plan or fixed vision jedhaman akkasii. Mul'ata daanga'e tokko qabataniiru. Mul'ata daanga'e sanaan ala namni ba'e sirriidha jedhanii fudhatan. Politized godhu. Kuni dogongora. Inni kun ennaasa inni kaleessatti sirriidha. Inni kaleessatti sirrii ta'e tarii waltajjii irratti dogongora ta'uu mala. Dogongora ta'uu malu maal ta'uu qabare guddisuu qabda. Ati dura innaa dhalattu bar qumxaa hidhatte miti. Qumxaa hidhattee innaa kurkur jettee waggaa 8 booda xiqqoo surree sitti uwwisan. Surree booda kophee sitti kaa'an. Sana booda suufii uffachuu jalqabde. Innaa qumxaan uffadha amma qumxaan uffadhu otoo siin jedhe tole naan jetta. Si yoo rakkatte malee yoo rakkatte nu uffatte sas qumxaa sana. Amma qumxaa wanti nu uffachiisu hin jiru. Guddanneerra. Guddina keenyatti amanuu qabna. Self confidence qabaachuu qabna. Biyya kana keessatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf doktiriinii siyaasaa biyya kana keessatti waggaa 100 kana kan ture keessa kan Oromoon iskoolaarri keenya hubachuu qaban yeroo hunda maanoritiin doktiriiniinsaa yaadamnisaa yookiin hegemoniinsaa namni siyaasa uummata maanoritii keessaa ba'e hegemoniinsaa uummata maajoritii maanoritii gochuudha. Kun isaaniif tarsiimoon kun sirriidha, perfectidha. Nam fudhadhaaf. Amma TPLF waggaa 30 ture miti aangoo waggaa 27 something. Hegemoniinsaa maanoritii maajoritii gochuudha. Istirateejiinsaa sirriidha. Because he is minority. Kan kaabaa kanas fudhadhu waggaa 100 ol kan warra ture Amaara kanas iliitii Amaara keessaa ba'a. Maajoritiin maanoritii akka ta'etti seensa akka godhutti sammuusaa hojjeta.
So uummanni maanoriitii keessaa ba'e uummata maajoriitii maanoriitii gochuudha. Uummanni maajoriitii keessaa ba'e maal yaaduu qaba? Akkuma sanatti yaaduu qaba. Amma fakkeenya isin fudhattanii dhimma uffannaa qumxaa maal kana wajjin wal qabsiisee tarii daawwattoonni keenya kan isin hordofaa jiranii Jeneraal Haayiluun Oromiyaa akka fakkeenya qumxaatti fudhate jedhanii yoo tarii gaaffii irratti kaasuu danda'u. Namni akkasitti namni tarii siyaasa hin beekne kaasuu danda'a. Guddina namaan agarsiisan. Guddina qumxaa sana isa kana kan jechaa jirru ila isa yaadama kan yaaduu qabnu. Guddina namaati. Sirna guddisa Oromoo keessatti waggaa tokko amma 8, 8 amma 16, 16 amma 24, 24 amma 32, 32 amma 40 kan jedhamu jira hirkaniidha kun. Amma waggaa 8tti waan gootutu jira. Isaaf kan malu jechuudha. Sana eega complete godhee mucaan sun graduate gochuun qabnu waan tokkorra. Oromoon graduate gochuu qabna yaadama siyaasaa tokkorra. Yaadama siyaasaa akka kaleessaatti yaadnurraa graduate goone akka har'aa fi akka isa boruutti immoo yaaduu qabna. Because we are majority. Majoritummaan keenya immoo yaadaanis ta'uu qaba. Kanaan dura physically majority taaneet yaadamaan minority taane. Isa kana keessaa ba'uu qabna. Waan seenessaa darbe wajjin wal qabsiisanii kaasu fakkeenyaa fi waan Itoophiyaa kana itti amananii kan kooti jedhanii fudhachuu diduu kana seenessa darbe wajjin wal qabsiisanii kanneen kaasan jiru. Fakkeenyaa fi Itoophiyaan gaafa ijaaramtu nu hacuuccee nu cabsitee ijaaramte waan ta'eef kanaaf Itoophiyaa kana fudhachuun rakkisa dhaloota kana yoo ta'e. Kaleessa akkas nu godhan sirri. Har'as akkasuma akka nu godhan eeyyamnaare. Inni sun cufameera galmeensaa. Situ cufa bar. Isa kana situ beekee cufata. Karaan itti cufattu daandii isaa tooftaa itti cufattu irratti garagarummaan kan jiru. Inni tokko dallaa wayii asitti ijaarree bakkuma isaan kaleessan itti nu ilaalan sanatti mooraa ofitti ijaaruudha. Fala jedhanii warri kaan. Tarii falli kun isaanitti mul'achuu danda'u. Maa isinitti mul'ate hin jennu sirriidha. Dibeet gochuu qabna garuu. Inni tokko dallaa isaan nutti ijaaran kana cabsine yaadama isaanii kaleessaas cabsine siyaasni yaadama isaan ittiin nu ilaalan sana cabsine dhaloonni ammaa immoo hegemoonii waloomaatiin guddachuu qaba. Hegemoonii waloomaa maayin wambarii amma irra teenyu kana yookiin bakka amma jirtu kana yookiin mana kee kee seef godhachuudhaaf ka'een koo seef ta'uu qaba jettee yaaduu qabda. Innaa tokko barri akkamitti national interest kan jedhamu jira. Fakkeenyuma gabaabaadhaan ani ilma baadiyyaati. Baadiyyaattan guddadhe. Ka'een keenya xiqqoo bosona waan ganna innaa bokkaan kun roobu waani gugurdaatu marga gugurdaa. Margi gugurdaan eega margee innaa bonni dhufu hin goga margisu. The first thing warri keenya kan nu barsiisanii fi kan godhan keessa margi sun otoo hin gogiin jiidhaadhumatti garas dhaqanii ka'eetti naaman. Ka'ee irraa maal godhu? Achaamu. Maaliif achaamu? Bona yoo dhufe daangaa mana isaarraa yoo ga'e margi sun ibiddi irgitti yoo qabate fagootti yoo qabate ibiddi ciiftee otoo jirtu mana kee citaa sanaan qabatee dhufee hin gubata. Kanaaf ka'ee ofirraa fageessitaa jecha. Yaadamni siyaasaas kanuma. Interestii qabdu fageessiteeti kan seef godhattu. Akka Oromiyaatti yoo yaadna ta'e namni akka Oromootti yaadu akka Itoophiyaatti yoo yaade Oromoo seef godha. Akka Itoophiyaatti yaadna yoo ta'e Itoophiyaa seef gochuuf akka baha Afrikaatti yaadna. Akka baha Afrikaatti yaadna yoo ta'e akka addunyaatti yaadna. Siyaasni guddateera. Sanarra darbee jira waan ta'eef. Kana dibeet godheenyeeti dibeet maal jechuudha? Amma nama kana dura akkasumatti kanaan sirriitti doktiriinii kanaan guddatee cuuphamee guddate jechinan jedhu kuni ammeenyas itti fakkaachuu mala galuufis dhiisuu mala hubachuus dhiisuu mala faaktiin lafa jiru kana
guddinni siyaasa addunyaa kana karaa moo'insaas kana karaa ittiin Oromiyaa seef godhannus kana. Kana gochuu dhabuudhaanii amma Oromiyaa keessatti maaltu ta'a? Waan nuti tuttuqnuu fi waan isaan nu tuttuqaniin atakaaroo tuttuqaatiin iddoo tokko tokkotti bar unnecessary konfliktii keessa galleerra. Oromiyaadhum seef goona jennu kanallee gaaffii keessa galchina. Isan sila siin jedhe sana. Achi siqxee dallaa ijaaruu dhiifteet as siqxee ijaartaa namni as keessa si gaafata negoosheeshiin daangaa kee ta'a. Yaadama kana kaasuudha. Amma yaadama Oromootiin poteenshaalii qabna siin jedhe sana. Poteenshaalii sadan qabna siin jedhe sana biyya kanatti sabni kamuu hin qabu. Tuffachuufi miti. Rabbiin nuu kenna. Isaanis kanatti amanuu qabu. Akkamitti amanu tizaaziinii miti. Akkatti amanan yaadama keenya isaan biratti faaktii kan akka fudhatan gochuudha. Isaaniif gaarantiidha nuti. Yoon isaaniif gaarantii hin taane isaanis sarvaayivaaliif gaaffii keessa akka galanitti. Duratti jaarraa 16ffaa keessa bar Oromoon saboota hedduutu ture naannoosaa. Hunda ajjeesee fixee miti. Doktiriinii yaadama qabu sanaan isaaf wabii ta'eeti. Nageenyaan wabii ta'ee, jireenyaan wabii ta'ee, yeroo gumaan itti galu wabii ta'ee, yaadama isaaf fudhatee nu bal'ise jara keenya. Faaktii walitti kana dibeet goona. Nama fakkeenyaaf dhimma kana keessaa cuunfinee ba'uu fi waa'ee jalqaba yeroo gaaffii kana yeroo kaasnu yookiin yaada kana yeroo jalqabnu fakkeenyaaf isin fudhattanii kaastan tokko jira waa'ee daabboo tolchuu kana wajjin wal qabsiisee inni kun hiikni isaa Itoophiyaa kana nutis keessaa qooda qabna ijaarreerra waan ta'eef isa tolchine eenyutti dhiisneeti kan biraa gaafanna isa xiqqaa gaafannaa miti yaadi keessan. Kanaaf yeroo akkas ta'u immoo badiiwwan adda addaa maqaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo irrattis ta'e saboota kan irratti raawwatamaa turan jiru seenaa keessatti akka beeknutti. Badiiwwan kana Itoophiyaan beekamtiin kennitiifi jechuun yakkoota maqaa Itoophiyaatiin yookiin mootummaan Itoophiyaa yeroo ijaaramurraa kaasee uummata Oromoo irrattis ta'u saboota kan irratti raawwatamaa ture sana mootummaan Itoophiyaa kun beekamtii kenneefi sanaaf dhiifama gaafataa yookiin immoo beenyaan kaffalaa yoo akkas ta'e Itoophiyaan kan kooti jedhee namni fudhachuuf rakkatu kanneen jedhanii kaasan ni jiru. Gaaffii bareeda. Kunis akkasiiti amma kan barbaachisu. Dhaloonni ammaas kan mari'achuu qabu. Waan ofii keetii hojjette itti gaafatamta. Waan kaleessa hojjetametti namatu hojjetee dhiifama wal gaafatta. Mariin biyyoolessaa jedhamus kanasisuma kana. Marii biyyoolessaa keessatti gaaffii ati dhaga'uu hin barbaanne walitti gaafata. Amma fakkeenyaaf gaaffii kaleessa seenessa biyya kanaa keessatti abbootiin siyaasaa biraa yookiin iliitonni biraa dhaga'uu hin barbaanne Oromoon hin kaasa. Faallaa sanaa immoo yaadama isaanii Oromoon dhaga'uu hin barbaannes Oromoo irratti hin kaasu. Achi as deebitee soomaa inni reefallisaa jetta. Yaadamni marii biyyoolessaas kanuma. Doktiriiniin jedhamus kanuma. Ilaa fi ilaameen jedhamu kanuma. Ijaa kanaatiif isa kaleessaatiif eenyu dhiifamaa fudhatu. Eenyu dhiifamaa gaafatu. Isin akkamitti hubattu amma waan kana? Marii biyyaalessaatiin alatti. Ani akkattiin fudhadhu. Badii kaleessa Oromoo irra ga'een. Badiinsa eenyummaa mancaatii Oromoo irra ga'een. Rikogniishinaan kennaafan. Rikogniishin sana garuu Oromoon qabsaa'ee irra haaneera jedhee tan fudhadha. Ani. Abadan kana booda akka kaleessaa sanatti Oromoon bulus hin jiru, namni bulchus hin jiru. Miidiyaa fi ammam isin fayyadaan beeku biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun ofitti mus qabna. Biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eeyyama Oromootiin ala jiraachuu hin dandeessu. Abbaan fe'e itti dha'uu danda'a dhiisuudha. Faaktiidha kun. Eeyyama jechuun maayin? Poteenshaalii sila siin jedhe sana. Dhaqee namni yoo barbaade ganda wayitti galee taa'uu danda'a. Center of gravity siyaasa biyya kanaa nuyi. Ana jedhi ofitti konfidensii sanarraa kaateeti isa kaleessa ta'e sanarras nurratti gootu sammuu moo'amaa keessaa ba'uu qabna.
Maal ati maal taate? Kaleessa ta'e nurratti ta'aatu hin taane wal amantaaf fedhiin akkasii akka jiru immoo isinis hin beektu fedhiin ammas inuma jira. Situ tolfata. Ani fatamma innaa haasofnu isa gad baanee haasofnus beekuu qabna. Isa waliin haasofnus beekuu qabna. Isa manattis haasofnus beekuu qabna. Waa hundumaa teebilii irratti baasee haasa'uu hin qabu Oromoon. Kan nu miidhe keessa tokkoffaan kan nu miidhe keessa ani amma akka kootti yoo na gaafatte Oromoon garboomeera kan jedhamu ani yaada kanan qooddadhu. Akkamitti? Ani garba miti. Jechuun? Na cuucame. Eenyu kan na garboomse. Na cuucan yes. Eenyummaa koo sarban yes. Nan garboome nama wayiitiin kan jedhu sammuu akkasiin qabu. Jechuun wanti sun hin taaneedha moo fudhachuun qabuudha? Oromoon inni cuucame malee hin garboomne. Maal jechuudha amma gabroomuu fi? Garboomuun define the definition isaan fuudhanii fidan garba kan jedhamu create kan ta'e warri westernoota gurraacha bitanii akka horiitti fuudhanii harree godhatanii biyya isaanii baasanii akka mi'aatti gabaatti wal geeddaruudha. Definition isaa sana. Definition siyaasaatiin Oromoon mirga isaa sarbame, abbaa biyyummaa isaa sarbame, saba maajoritiitu maanoritii akka ta'u godhame, qabeenya isaa saamame. Kun cunqursaadha. Biyyuun kamittuu addunyaan kamuu ennaa biyya ijaarrattu kan irratti raawwateedha. Qorqalbiin koo nana cuucamen jedha malee Mr. X na garboomsen jedhu. Eenyu ta'een na caale. Siyaasaan garuu siyaasni immoo jijjiirama. Still now qorqalbiin Ameerikaa gurraacha Ameerikaa bira jiru deebi'ee fayyuu hin dandeenye jecha kana. Amma fakkeenyaaf mootichi Minilik faa gabroota isaaf hojjetan baay'ee akka qabaachaa ture. As keessallee Oromoonis akka jiraachuu akka danda'u. Gama biraatiin immoo humna namaa Oromiyaa keessa jiru yookiin immoo humna namaa Oromoon qabu kana fedhii namichaatiin alatti yookiin immoo fedhii ummatichaatiin alatti itti fayyadamaa ture. Gama waraanaatiinis haa ta'u, gama hojii humnaatiinis haa ta'u, bifa adda addaatiin fakkeenyaaf yeroo abbaa lafaa maal jedhamu suni inni hojjeta abbaa lafaa mootummaaf galcha waraana hin ta'a fedhii isaatiin ala waraana ta'ee biyyicha eegaa. Haala sanaan tureera. Suni hiika sana ta'uu qabaachuu hin danda'u? Hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Garba ta'uu hin danda'u. Sirna ijaarama guddina siyaasa addunyaa keessatti piroosesii keessa darbameedha. Fakkeenyaaf sirni fiwudaalaa isteejii mataa isaatii qaba. Sirna fiwudaalaa irraa gara kaapitaaliitti dhuftu isteejii mataa isaatii qaba. Sarvaantonni hin turree kan Minilik yookiin kan Haile Sillaasee yookiin kan Mangistuu yookiin kan Wayyaanee yookiin somebody baalasiltaanii yoo jette that is individual. Individuaalota sanaan sabni kabaja qabu kun hin garboome jettee madda siyaasaan gootu. Individuaalis intu Oromoo qofarraa ta'uunsaa yookiin immoo warra kibbaa kanarraa ta'uunsaa. Oromoo duwwaarraa hin taane. Oromoo duwwaa amma warra kibbaa jennu warra saboota kan biraa warra saboota sabalamoota kibbaa sana dabalatee haa jennu warra kaabaatiin alatti. An doktiriinii Oromoo keessa abbootiin siyaasaa sirreeffachuu kan qabu keessa Guraagee annan garboome jedhu dhagahee hin beeku. Sidaamaan an garba jedhe dhagahee hin beeku paartiin isaanii. Walaayittaa ani garba jedhu hin dhageenye. Gaamoo Kafaa ani garba hin jedhu. Nana cuucameedha. Jecha kana doktiriinii yaadama yookiin hegemonii sammuu keenya keessatti kaa'aniin fudhannee approve gooneef. Ati hin dandeessuu garbaa. Ani garbaa. No. Ani garba miti. Sirratuu qaba kun. Iskoolaaroonni keenya, iliitiin keenya kanarratti dibeet gochuu qabu. Eenyu ta'eeti eenyutu na garboomsa. Garba jechuun bar gabaa baatee gurguramuu bitamuudha. Asii achi dhufa seenaa biyya kanaa keessatti yoo ilaalte bar isa ofii hojjenne balbaloomsuu dhiifneeti isa isaan nu godhan balbaloomsine. Seenaa ofii hojjenne isaanii kennine. Seenaa isaan hin qabne, gootummaa isaan hin qabne, ijaarama biyya kanaa keessatti gahee isaan hin qabne isaanii kenniteet ofii keenyaa keessaa baanee garba ofii hin jennu.
biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ijaare Oromoodha. Ofitti himuu qabna. Minilik ni ijaare. Kan ijaare Oromootu nama godhe. Dinagdeenis kan ijaare Oromoodha. Yaadama bocama siyaasaas kan biyya kanatti gadi dhaabe Oromoodha. Waa tokko duwwaa balleessine garuu. Wanti nu balleessine sana waan hojjenne sana irratti abbaa ta'uu dadhabne. Irraa qoollifanne. Seenaa ofii hojjenne namaa eebbisnee kennine. Injifannoo dirree waraanaa namaaf kennina. Goota keenya akka Oromootti goota ta'ee seenaa biyya kanaa keessatti tooppiirra jiru isa balbaloomsuurra isa ormaaf kennine. Seenaa Itoophiyaa tokko waan Eertiraa tokkoon sitti hima. Eertiraa keessatti namicha tokko jira Arbanyaa bara Xaaliyaan kan lole. Innis Eertiraa ta'ee miti kan lole. Itoophiyaa ta'eeti Itoophiyaan wareera Xaaliyaan Itoophiyaa wareerte sana lole. Za'oonilii Eertiraa keessaa isa. Maqaasaa Zaraayida something Arbanyaadha. Jarri sun namichi sun goota beekamaadha. Daangaa Garba Diimaa irratti falmee naannoo Miswaatti dhufe. Namni kun goota waan ta'eef Eertiraafan falmaa jedhee hin duune dhalanni isaa Eertiraadha. Jarri kun maal godhan? Namicha kana dinaa hin goone. Amma biyya ta'anii warri jiran kun. Dinaa yoo ta'u hin godhin isanni falmeef sana otoo hin taane gootummaa isaa sana dhaloota isaanii barsiisa. Nuti goota baafneerra. Kan nurra darbee addunyaa irratti lole. Biyya kanaafuu lole. Itoophiyaa Yuseef kan godhe nama keenya. Goota keenya jedhaniiti falman. Akkasitti barsiisaa jiru ijoollee isaanii. Mana barumsaatti. Maalirraa fudhatanii qorqalbii ijoollee ittiin ijaaran gootummaa. Namaaf hin kennine. Namittiin kun garba, namittiin kun ergamtuudha jedhanii undermine keenya hoo kan isa caala hojjete immoo balbaloomsuu dadhabne siyaasa keenya keessatti. Maa ijoollee keenya ittiin hin barsiifne. Gootummaa isaan hojjetan. Dhiira ta'ee nama hojjete nama dirree waraana irratti gootummaan eega galtee bar waraana irratti galtee gootummaa gaafata. Waan irraa barattu qabda. Saba baattattee miti achitti kan deemtu. Gootummaa irraa dhalatte sana keetii kabajuu qabda. Ulfina walii kennuu qabda. Isa kanatti yoo deebine malee yoom goota baafna? Eessaa baafna? Tole mee gaaffii kana deebisa. Dhimma kana wajjin wal qabsiisee fakkeenyaaf dhimma kana irratti namoota baay'ee wajjin interview godheera kanaan dura. Yaaduma isin kaastan kan kaasanii fi yaada kanarraa adda ta'e warreen kaasan gidduutti garaagarummaan jiru. Akkuma isin jettan kana Itoophiyaa nuti ijaaree jennee wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Gootota achirratti hirmaatanii lolanii lolchiisanii kaasuu dandeenya. Ijaarsa Itoophiyaa keessatti warra utubaa ta'an lafee gootota Oromoo hedduu lakkaa'uu dandeenya kan jedhu jira. Isa kana immoo yaada kanarraa adda ta'e warri kaasanii Itoophiyaa ijaaruu keessatti Itoophiyaa Oromootu ijaare jenna yoo ta'e ijaarsa Itoophiyaa keessatti badii Oromoo irratti raawwateef Oromoomatu itti gaafatama jechuudhaayi jedhanii kan kaasan jiru. Hegemoniin siyaasa biyya kanaa kan Oromoon turre. Kan adda baasnee beekuu qabna. Hegemoniin kan nama biraati. Gootummaan waan biraati. Ila asirratti amma kan nu rakkisu biyya kana irratti galii yookiin yaadama paartii siyaasaa kan biyyoolessaa goona. Kan dhalootaa goona. Paartiin tokko hin guddata, hin bal'ata, jenereeshinii wayii barsiisa. Next generationiin isum ta'a jechuu miti. Progressiividha. Yaadama sana keessatti waan ta'e amma saayintistoonni addunyaa kana keessa jiran kan biyya wayiiti miti. Addunyaan har'a atennaa barattu, na fiiziksii barattu, nama riifarensi gootee eksiif raayitii argatte hin qabdu. Fiiziksii irratti, keemistirii irratti, baayoloojii irratti. Namni suni biyya isaa sana keessatti rayyuu darbeeti hojiin isaa sun, argamni isaa sun,
raawwiinsaa sun maal ta'e barmoota ta'e. Abbaan fe'e yaadama isaanii keessa galchanii jecha. Yaadama kana ittiin biyya ijaaruuf, yaadama kana ittiin amma Oromiyaa barbaannu kanas ittiin ijaaruuf, dhaloota Oromiyaa tiksu ittiin ijaaruuf goota kee xiqqeessuun sirra jiraata. Isa goota ta'e, isa farra ta'e yaadama jara kana gootummaa isaanii jalaa atee waan biraatiif oolche farra jettee barsiisuu qabdu. Nama kee dinaay gochuu hin qabdu. Ani amma militariidha. Goota waraana goote yoo dhuguma goota taate waraana keessatti nama ajajaa faallaa keeti bar diina keeti. Ajajaa jaba si falmee birgeeda sirraa fixee kifla xoorii sirraa fixee dhumarratti yoo boojite hin ajjeeftu. Nama sana maal goota? Kan kee godhatta. Kan kee maaliif godhatta? Namni kun goota. Gootummaa sana irraa dhaalta. Namicha sana ajjeesuun maal irraa argatta uma? Akkasitti biyyi kan guddatu. Amma namni keenya goota isaa asis isa jiru achis isa jiru wal qixa ajjeesa. Goota maleeyyii wal godhaa jirra bara. Innaa tokko tokko. Beekaa keenya isas jirus isa gama dhaabates isa gamana dhaabates zeeroo goona. Eessaaf hin naree beekaa? Isa kanas balleessine isas jirus balleessine. Gootummaan kan dhufu bakka jirturraayi. Opposiishinii taatee goota taata. Goota sana balleessuuf hin dhamaatu. Goota sana kee gochuu yoo dhamaate, kan biyyaa gochuu yoo dhamaate, kan dhalootaa gochuu yoo dhamaate biyyis guddata. Inni lagatti wal lolus akkasuma. Lagatti wal lollee inni achitti gootummaan na lolee falmatee du'uurra gootummaa sana qabatee otoo wajjin dhaabbanne dhalootaaf ta'a. Amma nuti kan goone keessa hormaaf kennine kan hin jedhu gootota keenya beektota keenya dabarsinee namaa kennine kan jedhu namatti itti fayyadame. Abbaan dhiifneeti namni itti fayyadame. Kuni kootii kee mitiin sobdaa. Waanan kana ta'eef kuni kootiin honnee dhiibnee dubbachuu dadhabneeti. Akka durbaa gabaa baate qaaneffannee isa keenyaa namaa kennine gulummeessinee fi waan as deebinee waan biraasu. Amma goota dirree lamaan irratti utuu wal loluu wareegame gareema keenya keessa isaan kana lamaan goota jennee fudhachuutu nu rakkise. Goota sabaa. Isa kaa dhaloonni kana irraa barachuu qaba. Amma bar goota wal dhabsiisaa jirra jara keenya. Kan haqa walitti himuu qabna. Dhaloonni kun kana beekuu qaba. Goota yoo wal dhabsiifne eessaa finna? Goonni bar wayirraa iventii irraa dhufa. Goonni lola duwwaa miti. Beekumsatu jira, yaadamatu jira. Kan yaada barsiisu jira, dhaloota kan qaru jira. Loojikiin ittiin deemuutu jira. Kan boruuf ta'u, prediktiin godhu kan isaaf ta'u jira. Isa kana yoo balleessite anoo ana ati soosii itti dabalan qabnu maal goona? Kanas ajjeeftee kanas ajjeeftee. Lakkii waliin ajjeesiinaa, lakkii waliin fixiinaa, lakkii dhaloota dhufuufaa dabarsinu kan jedhu gadaa keenyatti haa deebinu kan jennuuf jaarraa 16 akkas godhaan turre. Diina keessaa booji'anii bara abbaatti godhaniiti akka sabaatti ofitti makani. Goota akkasitti sajjeesi isa falman dirree irratti isa booji'an. Deebisaniiti achumatti abbaatti godhanii wabii nana jedhanii dimokiraasiin kana akkatti bal'anne wal quucarsaa iddoon itti bal'annu hin jiru. Kophee dhumee taana. Ittiin deemaa baane. Meeqa gara mana keessaatti deebina. Gidduutti gaaffiin nu fudhatee deemee gara bira bal'aa kaasne. Amma yeroo ammaa kana keessa akkuma isin jalqaballee tuquuf yaaltanii haalli Oromiyaa keessa jiru keessumaa dhimma nageenyaa irratti wantoonni baay'ee namatti hin tolle baay'een jiru. Dhimmoota daangaa wajjin wal qabatee dhimma lola keessootiin wal loluu dabalatee dhimmoonni kun naannoo kana jeequmsatti seensisanii uummannis yaaddoo keessa akka jiru isinis ni beektu ni hordoftu waan ta'eef hawaasa keessa sochootu jedhee waan nama nuufi Oromiyaa keessatti nagaa waaraa fiduun
maaliif dadhabame maaliif milkaa'uu dadhabame sadarkaa ammarra jirru kana keessatti maaliif maal rakkoon erga kana jennee booda amma moo akka mootummaatti itti dhiyoo jirtu mootummaattis waan ta'eef keessatti sirmaannaa gochaa jirtu waan ta'eef mootummaan immoo qooda isaa ba'eera jechuu dandeenya nagaa kana buusuu keessatti kan jedhutu nu kaastani. Galatoome egaa kun gaaffii ganaammayyuu irratti mari'atamuu qabudha. Gaaffii eenyuun keenyayyuu abbaatti ta'uu qabnudha. Gaaffii namarraa gaafannee deebisuu qabnu otoo hin ta'in ofiif deebisnuudhas. Maaliif Oromiyaan tasgabbii dhabde kan jedhu sirriitti dhaloonni kun bilchinaan xiinxaluu qaba. Beekumsaan miiraan otoo hin taane xiinxala miiraa miti kan gochuu qabu. Xiinxala gama keessanii hin jiru sirriitti nu ibsa. Xiinxala beekumsaan ta'utu irra jiraata. Oromiyaan amma jennu kana injifannoo amma arganne jennu kana akkuma salphaatti hin dhufne. Injifannoo amma arganne kana fanjii meeqatu keessatti awwaalamee arganne. Fanjii hedduutu jira. Fanjiin kaleessa nu keessatti kulkulsanii awwaalan ammayyuu hin baane. Asiin buruqa, asiin mala, asiin dhalata. Maal jechuudha kun? Namni kilaashii fi kilaashii ilaala. Kilaashii yaadatu uuma malee kilaashiin ofiin uuma. Yaadama sanatu qulqullaa'uu dadhabe. Yaadama kaleessa ina cuucamne diinni keenya nu keessatti kan baase sanarraa bilisa of goosuu dadhabne kan jenne sana keessaa tokko aniif ati ilmaan tokko nuti jechuu dadhabne. Ilmaan tokko jechuu gaafa dadhabnu waan kilaashii dhalee dhufe baatee dhufe. Ormi aniif ati obbolaadhum taanee otoo jirru dhaqeetti isa sanaan kuni obboleessa kee ammeenya sirratti yaada. Obboleessa kee miti jedha. Namnumti wal fakkaataa nanaanis dhufeeti kuni obboleessa kee qixxisuun kun yookiin hangafti kun obboleessa keeti garuu amaas irratti yaada yeroo itti qophaa'ee jedha. Uleen ulachuufuu kenna. Ulee isaan nutti kennanii waltumaa jirra. Dubbiin dubbii waraana bobbaasanii wal dhabamsiisuu yookiin qulqulleessuu danda'uuf dadhabuu miti. Yaadama nu keessatti kulkulfateedha. Muyyalee beektaa? Muyyaleen innaa siseentu sitti mi'aa. Otuma oogxuu si keessatti horti beektaa? Muyyalee akkasii iddoo meeqatti horamee jira. Innaa baasnu matumshii buruksina. Mataa buruksita muyyalee akkamitti akka baasan beektaa? Waanii qabdi ati katamaatti guddatte natti fakkaata. Baadiyyuma beeka nan beeka sirriitti hin beeka. Qolashii wajji yoon baasiin unuma keessatti hafte. Isa guddicha diina isa gugurdicha ofirraa ganneeti qolashii wajjin baasuu dadhabne. Qolashii keessaa baasuuf immoo aniifate obbolaa ta'uu keenya walamanuu qabna. Yaadama siyaasaati kun. Yaadama irratti walii galuu dadhabne. Isuma amma na gaafachaa turte kanarratti. Ani siif wabiidha waliin jechuu dadhabne. Ati diina waliin jenne. Ati ebeel wajji waan shaayii dhugdeef diina waliin jenne. Ati immoo ebeel wajji waan deemteef diina jenne. Inni kun yoon dhaabbatiin falli kilaashiin dhufu hin jiru. Injifannoon kilaashiin dhufus hin jiru. Yaadamni diinaan kilaashiin badus hin jiru. Yaadamni yaadamaan baduu qaba. Holaantummaa yaadaatiin dhufuu qaba. Doktiriinii yookiin heejemonii mataa keetii dhaloota barsiisuun dhufuu qaba. Qaama qabsootiin nama Oromoon aarsaa kaffalaa jiru kun. Qaama qabsoo isaatiiti. Amma eenyummaa, abbummaa biyyummaa isa jennu sana dhugoomsuuf kan kaffalaa jirudha. Isa kana immoo kan godhu karaa ittiin wanta kana furru irratti walii galuu qabna dhaloota. Rakkoon jiraachuu atis kaaste, anis nan beeka, uummannis beeka. Maarree fallisaa? Fallisaa maa inni yaadama irratti walii galuudha.
Aniifate obbolaa ta'uu keenya wal beekuu, walii amanuudha. Walitti fokkoruu otoo hin ta'in, an si balleessu malee otoo hin ta'in, an achi dhaqu malee otoo hin ta'in. Eenyudha kan hin amanne amma kana yaada kana irratti kan hin amanne eenyu jennee? Politishaanotaa fi liitii. Gama hundaan kan jiran. Politishaanonni wanta kana irratti hin amanan irraa fagoo jiru. Iliitota fagoo jirantu yaadama kana akka muuyyaleen waan ishiitiin hin baane godhu. Ani siif obboleessa ta'uu koo akka hin beekne, ani siif akka hin diina ta'etti ilaala. Barmaataalee jira. Ani siif diina miti. Obboleessa keeti. Siin jedhe bara. Gootummaan laga jiru sunis mootummaa keessa jiru sun otoo walitti dhufe akkam ta'a? Biyya ni ijaaru. Innaa bakka tokko moo'uuf gootinni asii du'uu qaba yookiin inni achi du'uu qaba miti. Gootummaa qawwee wal barbaannu dhaabne gootummaa ilaa fi ilaameetti yoo deebine duwwaadha falli kan dhufu. Gara kanatti dhufuuf immoo gama mootummaatiin fedhiin jira jechuun mootummaan hamma barbaachisu hamma irraa eegamu mootummaadha waan ta'eef qoodi isaa akka guddaa ta'ettis fudhannee hamma irraa eegamu ba'eera jechuu dandeenya kan gama mormitoota gara kaanii isaaniif dhiisne jechuudha. Isas nu kaastu waan ta'eef. Ilaa kan mootummaa waan paablikii ta'een haasa'uu danda'a. Waan ifa ta'e. Mootummaa kan godhu keessaa tokko imaammata baasa. Imaammati inni baasu keessaa qabsoo karaa nagaatiin haa goonu kan jedhudha. Mootummaan immoo paartiidhaan bula. Paartiin siyaasa mataa isaatii qaba. Mormituunis siyaasa mataa isaanii, ayidooloojii mataa isaanii qabu. Ayidooloojii kana mootummaan kan jedhu keessaa karaa meeshaatiin walitti fe'uu hin dandeenyu. Karaa mariitiin garuu gochuu dandeenya jedheera. Ifatti lafa kaa'e. Tokko kana. Lammata. Akkuma fedhettu haa ta'u. Yaadama keessan qabsoo keessan gataa hin jenne mootummaan. Yaadama qabdan, qabsoo qabdan, imaammata qabdan qabadhaatii amari'annu. Amma kanatti amma jette kun. Ani amma akka yaada kootitti yoo na gaafatte nuti biyya kanatti abbaa ta'uu qabnan jedha miti. Kun immoo lakki abbaa ta'uu hin qabnu Itoophiyaan kun baduu qabdi. Nuti Oromiyaa duwwaa beeknaa jedhu. Warri Oromiyaa duwwaa beeknaa jedhan sun baduu qabu jedheen itti namanu. Isa kana otoo hin badiin koottaa. Isa kana qabadhaati uummanni keetti amansiifadha dandeessan. Maajooritiidha mitiiree kana. Namni qawweetti amanu yaadni isaa gaafa maal ta'aa dhufa dafee qawweetti fiiga. Innaa yaadni yaadaan tarkaanfachiisuun waasitti dhiphataa, waan sana bal'isuun si rakkisu the only deterrence kan ittiin gootu keessa qawwee kaasuun narra jiraataa jetta. Qawweenas waan jiran filannoo jiran hin dhiphista jechaadha. Kanaaf mootummaan maal godhe? Koottaa nagaadhaan naasofnaa jedheera. Dhama'eeras, deemeeras. Akka dhuunfaattanis akkuma nama dhuunfaattuu inisheetii mataa kootiin dhama'eera. Diinummaa na hafu. Ani obboleessa keetii nan ajjeesiini. Ati obboleessa kootis hin ajjeesuun jedhee namatti amanuudha. Faallaa kanaa immoo ati obboleessa koo mitii du'uu qabdaa kan jedhutu immoo jira. Lakki namni kun obboleessa kootii mitii du'uu qabdaa kan jedhu jira. Rakkoon kun eessa jira? Iddoo lachuu maajooritiidha lakki. Eenyu sirreessuu qaba? Isa jala jiru lakki. Inni gubbaa yoo walii gale walii gala. Isa kana keessatti amma kana deemameera. Maaltu walii galchuu nu dhoowwiree kan jettu yoo jiraate takka Oromoon waliin mari'atee walii galuu dadhabee hin beeku. Kan walii galchuu nu dhoowwe waan sadaffaa keessa jira. Nuti yoo walii galle biyya kanatti akka abbaa ta'an warri beeku jira. Kun akka walii galluun barbaadan. Yeroo hunda fanjiin akka jiraatu barbaadu. Interestii dinagdee biyya kanarraa warra qabu jira. Warra biyya kanatti silmii ta'ee biyya isaa biyya gochuu barbaadu jira. Kun immoo kan ta'uu danda'u yoo biyyi kun yeroo hunda konfliktii keessa jiraatte. Isaan kun gorsitoota. Strategical enemy warri jedhaman immoo jiru. National interestii karaa ilaalu.
naashinaal intarestii keessaa warri biyyi kun yoo badde yoo yoomte yoo gadadoomte malee jiraachuun isaan rakkisu ati mooyii ati paartii X ta'ii paartii Y ta'ii ati chairman ebeluu ta'ii they don't care about that. Sanaaf dhimma hin qaban. Isaan gafiin qawwee sitti kennu akka wal ajjeeftuuf. Biyya diiguu keessaa inni tokko qawwee akka hin taanetti biyyatti naquudha. Nama hin taane harka galu, kashalabbee harka akka galu akkuma amma arginu kana. Eenyutu laga kan jiru keessaa qabsaasa dhugaadha. Eenyutu isa dhugaa miti walii wallaalee jira uummanni. Ana dabalatee nu wallaalee jira. Kun si saama, kun si aggata, kun kana mirgaafan qabsaa'eedha, kun deebi'ee wal ajjeesa ofii isaati, kun mootummaatti dhukaasa, kun mootummaan naa achi deeme uummatatti dhukaasa. Miini ana harkisimu. Inni kun hundumtuu maaltu fide yoo jette isa kaleessaa keessaa yaadama kaleessaa buqqa'uu dhabeeti fida. Mootummaan kanarratti akkamitti ga'ee mataa isaatii ammam deemeera amma deemuurra jiraatu. Inafa yoo ta'e waliin dubbannee itti deemuudha uummanni jira. Amma isa kana fedhiin gama mootummaatiin jiru daangaadha yookiin immoo gara bal'inni hamma barbaachisu akka mootummaatti gara bal'inni inni qabu guutuu miti jedhanii kan kaasan ni jiru. Amma isa kana waan itti dhiyaataniif yookiinis immoo ofii keessanis araara kana buusuuf yaalii adda addaa gochaa waan turtaniif kanaaf isinii kaasa. Gama mootummaatiin waan kana amma barbaadamu itti deemuutu dadhabame jedhanii kan falman jiru. Sababoota adda addaa kaasu. Fakkeenyaaf waa'ee walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa yoo kaasne waan waraana bilisummaa Oromoo kaasuun keenya hin oolu. Waan ijoon achi waan ta'eef. Ajajaa olaanaa Abaa'uu Waboonii Marroo Dirribaa dirreerraa ka'ee Tanzaaniyaa deemee araaraaf fedhii guddaa akka qabu agarsiiseera kanneen jedhanii kaasan ni jiru. Mootummaan immoo hamma isaan fedhii qaban sana fedhii waan hin qabneef araarri sun gufate jedhanii kan kaasan jiru. Isa kan akkamitti ilaaltu? Gaariidha ilaa. Fedhii agarsiisee amma bakka marii sana ga'utti dhaquunsa an progresii dheedhee tan fudhadha. Mootummaan immoo fedhii hin qabuu kan jedhu mootummaanuu biyya isaa dhiiseeti isaanis eeyyameeti toleedheeti dhaqee wajjin mari'ate. Amma marii gaafa ji'a tokko warroon almost gara guyyaa 25-30 kan mari'ate. Amma gaafa xumurarra ga'utti namni walii galeera. Marroon kan dhaqe firmaadhaaf. Jilli maroodhaa ji'a tokko achi taa'eera. Marroon kan inni dhaqe wanta irratti walii galan sana mallatteessuudha. Kanarratti investi kan godhe kan sila siin jedhe sana. Nama sadaffaatti itti galee dubbii dhume dubbii waanii ta'e balleesse. Ani marroon komadhu. Warra interestiin irraa qabu. TPLF keessa ture. Eertiraan keessa ture. Ijipti keessa ture. Marroon kan dogongore keessa jila isaa godhachuu kan qabuyyuu warra fagoo dur jaatamoota keessa Oromiyaa beekan ta'uun irra hin turre. Akkuma si nama erge sana namumsana wajjin mari'achuutu irra ture. Manipuleet warri godhe ekspertiidha nuti jaarsa nuti buleeyyiidha jedhanii summii fidanii dubbii xumurame kan balleesse isaani. Marroon kanarratti bilchina isaati bilchina ilaaluun irra jiraatu emotional godhanii wanti sun akka fashalu kan taasise isaan mana isaanitti galan. Marroon lagatti deebi'e. Maanni riizaaltiinsa? Uummatarraa waa dhaabate hin dhaabanne. Kun garuu hammam dhugaadha odeeffannoon kun? Hammam achi jiru bara. Hammam dhugaadhaa maali? Jechuun mallattoof deemameef moo mariif deemamee kan jedhu suni? Mariin maa dura dhume? Mariin bar indoom ji'a lama ishiin ji'a tokkoo suni bar waan fixameera kan deemame. Mootummaanis jila erge mallattoodha. Marroonis achii deeme. Jila mallatteessutu dhaqe bara. Malee ji'a humna mari'atu hin turre. Waan bilchaate sirna negoosheeshiitu jira. Negoosheeshiniin har'uma dhaqanii har'uma waliigaluun dhaban. Negoosheeshiniin by nature yeroo piroosesii dheeraa fudhata.
Eega fudhatee booda warri mataa dhaqee mallatteessuu dhaqa. Warri mataa mallatteessuu naa dhaqan dubbii jalaa qaanqalan. Faayila marrootti kennuu qaban dhiisanii. Isaan kun itti milkaa'an marroon hin milkoofne. Warri Oromoon dhiigaa akka futti yaadan yaadamni isaanii hojiirra ooleera milkaa'an. Nan gaddan ijoollee laga jirtuuf itti milkoofne. Walajjeesuun Oromoo jidduutti itti fufe. Gidiraan itti fufe. Beekaa ofii dhabamsiisuu karaa lachuunuu walitti fufe. Kanumaa keessa hubaatiin irra hin geenye warra sadaffaa sana. Warra wanta kana qaanqala. Humnoonni sadaffaa kun ammas maqaa eertan kun keessa jiraachuu isaanii akkamitti beekuun danda'ama? Fakkeenyaaf jilli bakka sana dhaqe jila eenyummaan isaanii beekamudha. Gama mootummaatiinis gama isaaniitiinis namoota maqaan isaanii listi ta'ee jirudha. Isa kana humnoonni alagaa kun keessa jiraachuu isaanii akkamitti beekama? Tarii fedhima mootummaa fi humnoota hidhatanii jiranii kanaatu wal simuu dide moo dhugumatti dantaa sanatu kan dantaa biyyoota alaa kana jennee jala muruu dandeenya? Kana beekuuf nama siyaasaa ta'uu qabda. Nama negotiationii naa godhamu adeemsicha design godhe ta'uu qabda. Lammata immoo waa hunda immoo Oromoon dubbinaa bultuudha. Oromoon dubbii bulfata. Ani otoo akka kootii ta'e gaafa achirratti wal dhaban sana hunduu gadi ba'anii otoo miidiyaadhaan akkas ta'e ebelu ta'e jechuu dhiisanii manatti galanii bareeda ture. Ani amma kan siin jedhu ebeluu waan akkasitti loobii godheef ebelu keessa ebelu waan jala harkisaniif jedhee miidiyaa kanaan haasa'uu hin barbaadu. Maafaa inni haasa'u halkan dorrobaadha waan ta'eef. Boru walii galla waan ta'eef. Isa boruu irratti gufuu ta'uu hin barbaadu. Garuu feelaaritiin sun kan dhufe kanaan siin jechuu nan danda'a. Amma ebelu maqaa dha'ee ameet ebelu takkas godhe ebelu isa haa bulfannu. Ganaa hin dhumne piroososiinsa amma iyyuu irra jirama waan ta'eef. Kanaatiif dubbii fidnee hin dubbannu. Dubbiin negotiationii icciitis hin qaba. Namni tokko barri waggaa 10-20 gaafti inni itti walii galuun jira. Gaafu wal dhabe sana jala muree wal dhabne irra walitti hin deebinu jechuun jaarsummaa Oromoo keessa hin jiru. Jaarsi gaafa walitti dhufu yoo jarri walii galuu baatan otoo waliin loliin walitti deebina beellama sinii qabna galaa'edha. Waan achitti ta'e sana isaan lamaan jidduudha maqaa baasee maqaa nammeessu. Jaarsi kan inni irraa ittisu kan inni amma siin jedhe sana goomattuu nama sadaffaa sana walitti naqxuu isaan irraa ittisaa tura. Waggaa tokko isaa fudhatu lama isaa fudhatu. Gaafa jarri kun nurraa dhaabbatan walii galla. Afaan tokko dubbanna, saba tokko qabna, biyya tokko qabna. Kanaaf dubbii fidneen dubbannu. Abdiin isaa jira jechuudha amma dhumuu danda'a. Fidneen dubbannu waan hundumaa miidiyaa konsaamshinii keetiif an fixeen dubbannu. Wantoota isin duubaan yaaddanii fi isin duubaan beektan jira. Nama siyaasaas waan taatanii fi nama waraanaas waan taataniif wantoota baay'ee muuxannoos waan qabdanii fi kanaan alattis odeeffannoo qabaachuus waan dandeessaniif waan isin duubaan beektan jira. Wantoonni immoo fuulduraan nuti immoo ilaallu jira. Dhimmoota kana wajjin wal qabsiisee. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatti waraana kana keessa warra bosona jiru kana keessa namni ni gala. Namoonni galan kun immoo yeroo baay'ee miidhaan irra ga'a hin komatu. Namoonni harka kennatanii galanii yeroo isaan ajjeefamantu jira. Fakkeenyaaf miseensumti waraanaa dhiyoo kana Hacaaluu kan jedhamu harka kennatee galee mana hidhaa keessatti ajjeefame kan jedhu torbanoota dura miidiyaa irratti haasa'amaa ture. Inni kuni araare sun akka inni gufatu yookiin immoo akka fedhiin sun nama keessa hin bulle humnoonni bosona jiran kun akka isaan amantaa horatanii gara araaraatti gara mariitti yookiin immoo gara dirree bosona jiru kanarraa gara nagaatti dhufuu akka isaan hin dandeenyeef wantoonni akkasii kun sababa ta'uu hin danda'anii laata? Isin akkamitti hubattu wantoota akkasii kana? Dhuga nan gadda. Taatee sanatti by any means recognized hin godhan. Taateen sun badaadha. Hamaadha. Siin jedhe bara akka nama waraanaatti nama ofiin dhufe dhiisiitii nama dirree irratti boojite hin kabajja.
taateen sun akkamitti ta'e? Taateen sun waan kanarratti gufuun ta'uu akkuma amma jette kana nama akkasitti waan sana dhimma itti ba'uuf hin ta'a. Ila namoota karaa nagaan galan kana miidiyaan yeroo hundaa tokko piig godha. Negative energy biyya keenya keessatti especially Oromiyaa keessatti guddate baay'ee hamaadha. Ummata miliyoona meeqa nuti? Ummata miliyoona meeqa keessa akka harree wal fakkaannu hundi keenya jechuun miti. Yaadaanis. Tokkonnaas harkisu tokkocha harkisa. Mootummaa keessaayis caasaa mootummaa keessaa mootummaan irra deddeebi'ee kan dubbatu mootummaa sarvi godha faallaa mootummaa kan hojjetu kumaatamatu jira. Ijoollee laga jirtu keessaayis yaadni isaanii waan fedheyyuu haa ta'u yaadamni isaanii waan fedheyyuu haa ta'u isaan biraayis kan akka qajeelchi isaanii jedhu duwwaatti hojjetu duwwaatu jira isaan biraayis faallaa kan hojjetu guute. Kun taateedha. Eventiidha kun. Taatee sanaan waa hunda madaaluu hin qabu. Ijoollee 22,000 oltu gale. Waa'ee ijoollee 22,000 sana galanii successful ta'an yookiin biyya ijaaruu keessattis of ijaaruu keessattis saba kaleessa miidhan deebisanii walitti araarsuu keessattis Oromiyaan akka tasgabbooftu gochuu keessattis gahee qaban baay'een balbaloomsinu. Hacaaluu Duwwaa miti iddoo garagaraatti waan taateen akkasii mul'ateera. Taateen kun barbaachisaadha miti. Nama wal waraanu lamaantu walitti dhufa. Ilma namaati sammuudha. Innaa tokko innaa mootummaa keessa ture karaa mootummaa ta'ee warra laga jirtu akka personaalitti waan wal miidhan qabu. Inni laga jirus maatii yookiin waan warra mootummaa keessa jiru waan miidhe qaba. Kan yeroo guddaa nutti fudhatennaa ijoollee warra lagaan galan kana deebisnee gadi dhaabuuf dhamaanu kan chaalenjii guddaa nutti ta'e koomunitii keessatti akkamitti araaramuufnaadha. Wal madeessan kana. Mootummaa wajjin araaramuun salphaadha. Uummata wajjin walitti araarsuun, haaloo dhuunfaa walitti araarsuun, aadaan keenya garagara. Tokko dhiiga walirraa kaffalu malee araara fedhiyyuu keessa hin galu. Gumaa kan jedhamu jira. Akkamitti gumaa walirraa baasifna? Gumaa immoo walirraa fudhatee namni immoo nama pirinsipilii ta'uu dhiisutu jira. Labsii mootummaan baases, labsii koomunitiin lafa kaawwates kan cabsutu jira. Sana hundumaa intensify karaa ta'een hojjenne majority 99.something successfulidha. Inni tamma jette kun barmaataalee gadheedha. Anis nan morma, atis mormuu qabda, miidiyaanis arrabsuu qaba. Gana garuu kana waan ta'eef jennee otoo hin ta'in eessattuu haa ta'u. Waan taate sana faaktii isaa wajjin gochuu qabna. Kana waan ta'eef jarri kun kan hin galleef yookiin kan waliin galleef kanaaf jedhamee naareeshinii yoo itti hojjetame faayidaa nuun qabu. Nama ta'e sana seeratti dhiyeessuu qabna. Seera jala jira, seeratti dhiyaatee jira. Namni kana godhesu. Maaliif fedha mootummaa miti, imaammata mootummaa miti, imaammata hawaasa sanaas miti. Miira namaa immoo to'achuu hin dandeessu. Innaa tokko haadha keessa abbaa keessa akka tasaa egaa namni goraa garagaraa keessa ture si jala ajjeesee gaafa nama sana argitu waan mootummaan siin jedhe sana dhaga'uun rakkatta. Sii gale? Inni kun taateedha. Isa kana koomunitii keenya walitti araarsuudhaan dhufa. Irraa barachuu qabna. Dhamalee fakkeenya gaarii miti akkuma tu jette. Chaalenjiin godhaa garuu isa chaalenjii kanaaf jecha afee kan jedhutti immoo deemuu hin qabu. Kanaaf ta'e otoo hin ta'in karaan nagaas baay'ee aarsaa gaafata. Karaa nagaan namni qabsaa'u warra chaalenjii hin qabu jechuu miti. Chaalenjii yaadaa qaba, dadhabbii qaba, even lubbuu qaba. Garuu maajoritii oolchuu qabna. Saba kanaaf jecha aarsaa kaffalamu annasa sarii akka hin taane gochuudha. Obbolaa jidduutti wal loluun haa dhaabatu kan jennuufuu kana. Inni ajjeese Hacaaluu, inni du'e Hacaaluu nu harkaa ta'e bara.
isa kam komattee isa kam sirreessita? Mee haadha ijoollee kanaa lamaan jidduu dhaqxee otoo gaafatte isa kana sirriidha siin jetti lachuufuu gadditi. Taateen sun badaadha sirraa'uu qabaadha. Tole dhimmuma kana wajjin wal qabsiisee fakkeenyaaf waa'ee nageenyaatti haasa'aa jira waan ta'eef waa'ee nagaa buusuu waa'ee walamantaa humnoota mormanii fi humnoota mootummaa kana haasa'aa jira waan ta'eef warra hidhatee bosona jiru qofatu hin taane warruma karaa nagaa qabsaa'aa jiru adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n yeroo darbe tokko pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf xalayaa barreessan tokko keessatti nageenya Oromiyaaf irratti mari'annee akka nagaan bu'u gochuu qabna. Kanaafuu waliin haa mari'annu jedhanii xalayaa barreessanii turani. Xalayaan sun akka deebiin argatiin jirudha kan isaan ibsan. Wantoonni gara warra bosona jiraniin alattis warruma karaa nagaa qabsaa'an kana gidduuttu waliin mariin wal hubannaan akka hin jirredha kan mul'atu. Suni maaliif ta'uu danda'e? Warrumti karaa nagaatiin magaalaa keessa bakka magaalaa tokko keessa waliin taa'aniyyuu waliin mari'atanii rakkoo siyaasaa isaanii akka siyaasaatti qabatanii dhimmoota waloo irratti immoo waliin hojjechuun yeroo rakkoo ta'aa jirutu jira. Isa sana akkamitti ilaaltu sin?